Uff, jiruma addunyaa kana dhugaa waaqayyo. Asuma taa'e waan ta'e dhaga'e mucaan Ijjigayyoo jalaa baddalamee jira. Waaqayyo lubbuu isaa amaaru. Dhugaa dubbachuuf hedduu qalbiin na cabe. Fedha waaqayyo keessa galuun illee sirrii miti. Mucaa kana argachuudhaan wanti isheen hin ta'in hin jiru jechuudha. Ani Ijjigayyoo ani Wallagga Baamaa gara Naqamteedha. Ijjigayyoo durii kaaseen beekanii beektu. Haasaa ishee keessatti maal haasa'uu jaallatti beektu. Otoo maqaan Ijjigayyoo kanarraa jijjiirameetti yeroo baay'ee haadha baluu abbaa baluutu naan jedhanii waaqayyo mucaa marka kootti na baachisaa itti beektu haasaa ishee keessa hedduu qalbii na cabse waaqayyo jajjabina laatuu fi ani garuu waan na ajaa'ibe tokkotu jira. Ani viidiyoo mucaa isheeti lattuu miidiyaa irratti argeen jira jechuudha. Viidiyoo kichuun ijoollee mucaa xixiyyuu mucaa ji'a tokkoon guunne kanatti mul'isuun isaaniiyyuu hedduu na gaddisiise dhuga. Har'a garuu kun baddalamtee jala. Anaa nyaata waaqayyo jajjabinaa kennuufi. Kanas bitee hindid. Kanas bitee hindid. Kanas bitee hindid. Kanas bitee hindid. Kuma takkaan naa gura sudid. Siidumattee ga mattanaalu lumna gargastanaalu beyaale alaadagim ዘውስጥም የለም በበጠራም ቀየርኩ ቅባትም ቀየርኩ በሽንቴም ታጠብኩ ባለ አመጋይ ዱመተሲ ሲዲና ከሩ ታትነዲናን ሁንዳራ ደደ አመማልብነ Shambaleta ho, oho, shambaleta garara haya. Shambaleta ho, oho, erufte, he, jolet, ayah, latta finna, tindirit matu tifa. Ere, ine kahante gara, uratti haya, amist sabatti amat indazi. Cinkillate ine tsagur, batam tsagur falligge siyatak, animata katti arra'eotum. أتصدرتو أباكو دا أمبي كان أفتي دريتي شاشن بلاك جا قروش أخون ورطي بيكني أم حبيبتي come to Dubai ها داسين كان جبتني تي كومنتي كوجالا كاتني ها إن أنت لك هنني يجمراتشو نو لك بكومنتي زيت تكبي روز تكبي مثلون أرادا ها ليش كلام كده؟ شفتي؟ صادم سير متى كوت بقى صادم يا سيرجع يغني يتالي غني يا سيستجا كوت حبيبتي سير متى ها ايه ده عايزين كان وبتلو تغوتني تيجي تروزي دبي تيجي دنيتشا دبي تيجي أكره قطع لكن كلام فتي مرتبط أنا هو كياي هدوم تدبس على أكتي بريدة في أنا ما فواك أمتي ما نقول يتني أكنت واك أكمل ها حبيبتي ثلاثة أمست بير بتشا شجر جلة مني دي بتماتو تفا أمستي هاي أمست بير بتشا إني ثلاثة أمست بير بتشا جازتشا إندزي تلفنو هي تلفنو خلي تلفنو جل إيه بنا كذا نبيتش دبني هذا ها كانت أنا هذا جنبي أنا قوت قلبي شالين هذا جنبي ما ترى لا بيبتي جت إذا عايزين كانوا دبتني أبانكو حركات وأنا مسامورات أنا وقامي كانوا جايبي أم باكنا كيس ريف الأرض شكرا حبيبتي كلمتيني من هذا الموضوع روزي دي بنانجتني نرى لك في تمام شكرا هاي Oromoo warri taatan na bukkee dhaabbadhaa. Har'a ganama guyyaa har'aatiin guyyaa qadaame sa'aatii 11 keessatti halkaniin ka'anii nama amanii foolisootaan na qabanii kanan inni qabu qabeenya koo muluu nama dhuunfaatti kennanii kanan inni kana muluu madadaa kanan dhaabe irraa fuudhanii nama biraatti kennanii Oromoo kan taate sheerii walii godhi bina hundaan waliin gahi gurra boruuti dhagaa har'a zu'aa irraa kaleessa zu'aa irraa har'a guyyaa har'aatiin guyyaa qadaameetiin dhufanii narraa fuudhanii sheerii walii godhaa Oromoo kan taate na bukkee dhaabbadhu adaraa isinitti haa ta'u akka na bukkee dhaabbattan abbaan ajjeesuus hin beeku abbaan abaasuus hin beeku nama dhuunfaati ateessaa fuudhate Oromoodha jedhanii nama dhuunfaatti kennanii lafa laala ataalti kana muluu kanan dhaabe narraa buqqisanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka kun akkam jirtu ilmaan Oromoo bakka jiraattan isin jecha mucaa kana harrumanii gama
miidiyaa tokko tokkotiin argee achiin hin arge osoo hin taane viidiyoo isaa tokko gama feesbuukitti maxxanfame argee namni cal jedheetuma maxxanse malee maqaa isaa maxxansine ani immoo maqaa viidiyoo sana irra jiru ilaalee barreesseetan urjii sabbaa koo jedha. Haala kanaan yoo tokko tokko isaa jala seenu miira keessa seenee viidiyoo 4 waraabee ture nan rakkadhee na gargaaraa naa birmadhaa jedhee boo'utti jira. Nan saamame jechuutti jira. Kanaaf garaana nyaate dabalatan mootu akka inni gargaaramu barbaadeetan viidiyoo isaa kana fide warri agartan hundi keessanuu viidiyoo kana sheer walii godha. Akkasuma warri naannoo sana biyya keessa jirtan mucaa kana gargaaraanii rakkoo isaa kanatti siqaa bara miidiyaa isaa karaa isa qunnamuu barbaadanii ammoo kunuu asumaan tokko tokko isaa kana isa argachuu dandeessanii viidiyoon gara biraatti faffaca'amaa jira. Ani immoo barbaadeetan gama tokko tokkotiin isa argee gama feesbuukiitiin ani hin beeku hedduu garaana nyaate viidiyoo baay'ee waraabee jira. Inshaallah fuulduraaf duubaan viidiyoo isaa kan isin agarsiisu ta'a. Ilaalaa daawwadhaa isin biraan ga'e waan jettan jedhame. Oromoo warri taatan dhaggeeffadhaa. Sheerii walii godhaa. Ilma dhiiraatu rakkatee jiraayi baay'een rakkadhee jira. Namoonni Oromoo taatan na bukkee dhaabbadhaa. Har'a ganama sa'aatii 12 poolisoota lakkoofsa hin qabneen nama dhuunfaa hojii kan otoo hojjechaa jiru nama dhuunfaatiif kennanii narraa fuudhanii kan kona yala buuqqisanii halkaniin dhufanii anaan naaffananii manatti na waamanii innaa Oromoo kan taate na bukkee dhaabbadhu. Baay'ee sammuun koo qabameera. Ani mootummaa jira jedheetan taa'a. Rabbi lubbuu koo olcheera. Sagalee naa ta'a. Sagalee akkanaa taatan bichaan sin gaafadha. Yoo dhuguma nama Oromoo taatan harka diinaatiin affaname otoo Oromoon jiru harka diinaatiin miidhamuu kootiif maa wannoon qabu akka sagalee naa taatan. Baay'ee sammuun kun tuqameera. Namatti nan deebi'ee yaadaan jiru. Baay'ees miidhameera. Guyyaa qadaameetiin sa'aatii 11 halkan keessa na waamanii mana. Eega hojii isaanii raawwatanii booda na gallakkisuu jechuun maal jechuudha? Jajjeechuudha. Birrii kaffalameefi. Ilmaan Oromoo warri taatan na dhaggeeffadhaa. Sheerii walii godhaa, walii dabarsaa. Biyya mootummaan jira jedheetan taa'aa jira. Biyya mootummaan hin jirre keessatti poolisoota ta'anii har'a ganamaan guyyaa qadaameetiin kunoo sa'aatii kana ilaalaa jirtu sa'aatii 12 ta'u humnaan na gidirsanii ataakiltii kana kanan dhaabe hunda isaa naalaa fudhatanii poolisootaan ajjabamanii naannaaffananii narraa har'a ganama rabbi waaqayyo na baase. Sheerii walii godhaa. Baay'ee na gaddisiiseera. Baay'ee sammuun koos tuqameera. Amuruun koos tuqameera. Ilmaan Oromoo kan taate na bukkee dhaabbadhu. Baay'ee na wannoo dheeras. Baay'ee miidhameera. Ganama halkaniin na waamanii guyyaa qadaameetiin guyyaa mootummaa guyyaa wannoon hin hojjemne keessatti dadhabeeraan sagalee naa ta'a. Nama obboleessa qabdu sagalee naa ta'a. Namni seenaa hin nyaanne sagalee naa ta'a. Beeta kiristaaniidhaaf kennanii naaffananii lafa nani kaartaatti qabu. Lafa yeroo baay'eetti dadhabe. Lafa koo narraa fuudhanii nama biraati. Sagalee akka naa taatan namni kamiyyuu sheerii walii godhaa. Naa iyyaa ani dadhabeera. Sagalee naa ta'an sagalee hin qabu. Qaama mootummaatiin seerri hin jira jedheetan taa'eera. Qaama mootummaatiin naaffananii halkan sa'aatii 11tti dhufanii naaffananii nama nagaa natti fakkaatanii indaganaan ajjeesuudha ka'anii rabbi tokkichi na oolche. Namni rabbiin sodaattu na bukkee dhaabbadhu. Namni waaqa beektu na bukkee dhaabbadhu. Eega hojii isaanii eegaa xirii isaanii xumuratanii booda na gallakkisanii. Adaraa namni Oromoo taate na bukkee dhaabbadhu. Sheerii walii godhaa. An humna hin qabu. Humni koosini. Dhiiraa dubartiin sagalee naa ta'a. Naa iyyaa abbaan ajjeesu iyyuu hin beeku. Halkan sa'aatii 11tti dhufee nama affanuu jechuun maal jechuudha? Ijaan ani dubbadhuufi umurii koo kanaan gadi na deebisuudhaafi ummata Oromoo adaraa rabbi sagalee naa ta'a. Namni rabbiin sodaattu sheerii walii godhii sagalee naa ta'a. Biyya mootummaan jiru kana keessatti mootummaan hin jira jedheetan eegaa namni rabbiin sodaattu nama obboleessa qabdu namni haadha qabdu nama obboleetti qabdu adaraa sagalee akkanaa taatan. An humna hin qabu. Nama tokko naan jedhanii nama tokko halkaniin dhufanii naaffananii qaama seeraatiin otoo nan hin beekne bakka nani jirutti bakka kanaan socho'iin jedhanii lafa nani kaartaa irratti qabu. Lafa nani waggaa hedduutti dadhabe umurii koo kanaan wanti biraa otoo nan qajeelchisiin boru nama ta'een nama taasisa kanan jedhu. Adaraa rabbii sagalee naa ta'a. Egaa namatti dawwallaan haasa'u jira. Hedduu dhiphatee hedduu xiqqamee baay'ee yaadda'u jira. Akkanuma dawwalaallee jajjabeessaa namatti jajjabeessaa jiran natti fakkaata.
obsii yoo fudhatanillee waan akkasii jechuu jira. Wanni godhamu jiru obsuu qaba, jajjabeeffamuu qaba, haqni isaa akka danda'ametti barbaadamuu fi qaba. Maraafuu quba qabaadha, namatti hin qoosinaa. Waa malee akkasitti cinqamee hin boo'u. Viidiyoo baay'ee waraabee akkuma argaa jirtan egaa tokko isaa kana jala yoo seentan viidiyoon kan qofatu jira. Akkasan hedduu miidhamee jira. Rabbi akka keen balleessu akka kee rabbi hin balleessu. Elaa lammii koo kaleessa guyyaa hojiin jiru, kaleessa nagaan ture, kaleessa keessi kun nagaa ture, kaleessa guyyaa hojii ture, kaleessa namni kamiyyuu namni dhufee narratti onnoo jedheen jiru. Har'a guyyaa qadaameetiin sa'aatii 11tti sa'aatii nakriin attaramu jira. Halkan musinnaa fudhatanii poolisiidhaan jenne poolisiin lakkoofsa hin qabne kibila katamaarraa waradaarraa musinnaa laatanii fi nama dhuunfaati. Ana nama kaartaa qabu, ana nama ganaa guddachaa jiru, guddina koo gadi qaba, ijaan Oromoo ta'eef qofa, ijaan dubbadhuuf qofa. Maaliif dubbata kan jedhanii na diriirsanii halkan sa'aatii 11 dhufanii kan na warasaa jiran. Laala gurra boruuti dhagaa, kan na jeesus kan na dhiisus hin beeku. Lubbuu kootiyyuu baay'een sodaachaa jira.